الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت وردفتوتا غري كي جلت يرقمتن بليوا مسلمة كالي بكجرتنت أكمنا فجرتن الحمد لله نلقاكيا إن شاء الله أكما وري ربي نسال برس الأجفة برنوتا حجي الراء سينس اتسيني الرأيتشولا kutaa tokko dabarsinee jirraa seensa hajjii irraa kutaa darbe keessatti hajjii jechuun maali, umraa jechuun maali waan jedhu walii ilaallee turre. Umraan immoo hojiin umraa maali kan jedhu ilaalleerra waa sadii jennee xawaafaa fi safaa marwaa gidduu fiiguudhaa fi mataa addachuudha jenneerra. Hojiin hajjii immoo hedduudha gasseenni isaa ilaalla jennee akkuma sana jechuudha. Fadaa'ila hajjii hedduu dubbannee jirra. warritti fayyadamee milkaa'u rabbiin anas isinis haa taasisuun jedha. Inshaallah irra immoo raabi'aan arfaffaan shuruuxu wujuubil hajji, ulaagaalee hajjiin ittiin dirqama ta'u jechuudha. Shuruuxa yookaan ulaagaalee hajjiin ittiin namatti dirqamu nam tokko jechuudha. Hajjiin isatti dirqama ta'uuf ulaagaalee meeqa guuttachuu qaba waan jedhu. يشترط لوجوب الحج عدة شروط ulaagaalee hedduutu jira hajjiin namarratti dirqama ta'uudhaaf. Isarraa tokkoffaan al-islaamu, islaamummaadha jechuudha. falaa yajibu al-hajju ala al-kaafir, kaafira irratti hajjiin dirqama hin ta'u. Maaliif? ofii isaatiifuu amantaatti hin seenne waan ta'eef, amantaa islaamaa namni hin qabne hajja'us hajjiin isaa irraan fuudhamu. ولا يصح منه إن وقع يوني حج توجة الليل شلا حجين سميران تقبلهم لقول الله تعالى جت ربي يلتي قدة تجرى وما منعهم وأن أرجن أن تقبل منهم نفقاتهم جرى تقبل مول أبو كنان جري كنة صدق أجر صدقة مشرك الرأي شلا تقبل مو وانت الأوي وانت برانجروا جاء ربين إلا أنهم كفروا بالله ورسوله جرت ربي ورسولتي كفر سبب سنة ربين وأن جري صدقة خير جري وجة الرب جاران فول اتشولا. فإذا كانت النفقات لا تقبل منهم لكفرهم يرو صدق أن جرى تقبل مول أبدو كفر جراتيف صدق أن كن مو اتشولا. نمني صدقة عبادة أبتا سنتاني بوان سا اتشولا اتففو يرو تاو صدق أن كن عبادة نوبرات دربي اتففو jechuudha. Ibaadaan immoo jechuudha khaasii kopheeffamaa yeroo kopheeffamaa keessatti raawwatamu akka hajjii immoo jechuudha jaarraa taqabbalumuu dhabuu keessatti olaanaadha jechuudha. Lammaffaan al-aqlu, sammuu qabaatuudha jechuudha. Namni aqilii jechuudha sammuu qabaatu. falaa yajibu al-hajju ala al-majnuun, nama maraatu irratti hajjiin dirqama hin ta'u. لما روت عائشة رضي الله عنها أعتكن عائشة أجولا وانو ديستيف فليسا سيكست أجولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي لا قال انجله رفع القلم قلم نفول مجرى عن ثلاثة نما صدير قلم نفول مجرى ارجم ربي صلى الله عليه وسلم نما وانت صديرة مولتي قلم نرافول أميرا عن النائم نما رفول رافول أميرا حتى يستيقظ أنقدم مقوتي أجولا وان في الإيقود لقي الربا كيسا ستن بريفا موچولا. وعن الصغير حتى يكبر جوليتي قويتشولا هنگا قدتوتي اتن براو هنگا بالا قدتشولا. وعن المجنون مراتورا لفو الامجرا حتى يعقل هنگا سموسات ديبوتي او يفيق هن تكيمو هنگا فايوتيتشولا. أحمد والنسائي وابن ماجه. فالحج لا بد فيه من نية وقصد. حج كستي dirqama jechuudha. Niyyaan jiraachuu qaba, fedhiin jiraachuu qaba jechuudha. walaa yumkinu wujuuduhumaa fil majnuun, nama maraatuu keessa immoo jiraatuu hin danda'u. Niyyaanii fi fedhii hajjii qabaachuun nama maraatuu keessa hin jiraatu. Maaliif? ofiifuu maraataadha, sammuun qabu jechaadha. Sadaffaan jechuudha ulaagaalee hajjiidhaaf guutamuu qabu keessa al-hurriyyatu, bilisummaadha jechuudha. falaa yajibu al-hajju ala al-abdi, gabricha irratti jechuudha. nama namaaf gabroomin jiru irratti hajjiin dirqama hin ta'u. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما
عبد الله بن عباس وان وديس كيست وان جروف يجودا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي جده وأيما عبد حج ثم عتق قربتشمان فدي حجيك قد يوجرات سنبودا مو عتقمه فعليه أن يحج حجة أخرى يسرت درقمه يجودا حجي براغوتشوني مالف جنان ولأن العبد مشغول بخدمة سيده قربتش يجودا شاغل مالا سيدي سايتشودا قوفتا سا خدموت وان شغل مجرموف فهو معذور بترك الحج إني يجودا عذري قبيتشودا حجي يسو إساف عذري أماليف قوفتا سا إساف ارقمودان وان شغل مفيتشودا الرفان البلوغ بالغود يجودا بلوغ من عمرين نما وقاكودا شنقود أسي احتلام نمرا يجودا بشان منيجي جرموسن بودا yookaan immoo durbataate jechuudha haydiin itti dhufuudha yookaan immoo rifeensa bobaa jalaa biqilchuu jedhan kuma sana rifeensa qaama saalaa gubbaatti biqilchuu jechuudha falaa yajibu ala sabiyyi ghayri ilbaalighi nama mucaa sabiyyii hin ballaghne irratti hajjiin dirqaman ta'u lihadiisi Aayishata radiyallahu anha as-saabiq hadiisa Aayishaa amma dabarsine وعن الصغير حتى يكبر كان سنجتي سنة كيست يجودا وان دبتمي دربيف جولت تكرر قلم نفود امادا انغا قدتتي انغا بالغوتي يجودا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ نما سدير قلم نفود اميجرا نما رفرا انغا دمقوتي جولت تكرر انغا قدتني بالغنوتي فإن وقع من الصبي قروا مويتشولا قروا جوليتي تكارا يو حجي نرقم يجده حجي يو قد يجدن الدباسي سنة تمييزين قي يتشولا سنين تمييزات أنا من التوى الدبافة وقا تربة جدن قافة قي الدبافة بودا وقا جي قد يجده صح منه يسرى نفولة تميتشولا حجين سن صحيحة تايتشولا سرير حجين سالا ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام isarraa immoo ingeessisu jechuudha hajjii islaamummaa dirqamarra jiru isarraa buusuu danda'u lihadiisi ibn Abbaas as-saabiq hadiisa ibn Abbaas isa darbee sanarratti waan rarra'uuf jechuudha hajjawun jechuudha dirqamaa yeroo umuriin isaa waggaa 15 ga'e sana hajjii dirqamaa isatti dirqamuun sanaaf jechuudha hadiisa ibn Abbaas amma dabarsine keessatti wa ayyuma abdin hajja ثم عتق قربتش فديو حجي قولي سنة بولا هتقمه فعليه أن يحج حجة أخرى حجي برا قتوق بجل إرقمان ربي صلى الله عليه وسلم وفيه أتشك ستم اسمال جده أيما صبي حج صبي امتجولين تتكان فديو حجي قولي ثم بلغ إرقنتنا عمرين ساكو عشنقه بالغي فعليه حجة الإسلام حجي إسلام ما درك أمار كانوا الإسلامين سنة سجروا إسرتي جرى حجه قباجد شنفان ulaagaalee yookaan shuruuxa hajjiidhaaf guutamuu qabu keessa al-istixaa'atu dandeettiidha jechuudha liqawli illaahi ta'aala ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا رب الرائل من مر جرا من ربي حج قتشون من استطاع نمدن ديف قرا حجي سنة يجودا كرا ديم سيجودا سفرا dandeettii nama dandeef jechuudha dandeettiin kun bakka iddootti qoodama inshaallah walillaalla ويقصد بالاستطاعة أن يكون المسلم قادرا على أداء الحج بدنيا وماليا dandeettiin itti fedhamaa jiru kun ilmi namaa muslimaa tokko danda'a ta'uudha hajjii sana geessisuu irratti danda'a ta'u maaliin qabeenyaadhaan qaamaan jechuudha وأن يكون الطريق إلى الحج آمنا karaan hajjiitti ittiin deemu sun karaan ittiin gara hajjiitti deemu sun nagayaa ta'uu jechuudha karaan nagayaa ta'u inni immoo ofii isaatiif dandeettii qabaachuu qabeenyaa qabaatu وهذه الاستطاعة تختلف باختلاف عوائد الناس وأحوالهم dandeettiin kun wal abdii akkuma haala namaatiif akkuma jireenya namaatiin wal abdii jechuudha dandeettiin kun والاستطاعة dandeettiin في الحج حجي كيستي جدما جروكون 4 أقسام بكا أفرتك قدما دندتين حجي داف دبتم يكون بكا أفرتك قدما جد
القسم الأول قودان تقفان كدرادا أن يكون قادرا ببدنه وماله دنداتولا قام ساتينس كبنيا ساتينس فهذا يلزمه الحج بنفسه بالإجماع إن كن أفما ساتي لبما ساتيف يعني أفما ساتي ديمي حجي قتشون إجماعي علماء ديرك مسرت يتشول. القسم الثاني قودان لما فان أن يكون عاجزا بماله وبدنه قام ساتينس دباته كبنياس أبو يتشول. استطاعة جتشون دندتي قاما سنقبو دندتي كبنيا سنقبو فهذا يسقط عنه الحج بالإجماع إن كن حجني سراكفة دندتي قاما انقبو دندتي كبنيا وان انقبنيف ولقلت علماء هنداتين إن كن حجني سراكفة يتشول. القسم الثالث قودان سدفان أن يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله قاما ساتين دنداته قبينيا أي مورد دباته يتشول قبينيا انقبو قامني سنقال عافيا ساقوتو يتشول. فهذا لا يلزمه الحج بلا خلاف إن يكون حجني سرت ديرك أمنتو خلافتكم الاتمال يفك أبينيان قبوان تيف يتشول إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال يوتي مال حجي قتون ساسون قبينياتي يور الراني يوتي نمني فكينياف وري مكة ترجمان قبينيا قدان جيران برباچسو يوكامو مالك أين باسن وحجي قتشوداف qaamni jiraa indeetti qaba garuu maallaqa baasuu hin barbaachisu jira jechuudha akka namoota jiraattoowwan naannoo kaabaa rabbiitti argaman jechuudha مثل يكون من أهل مكة eewaa akka fakkaataa nama jechuudha warra makkaan jiraatan irraa akka ta'e jechuudha لا يشق عليه الخروج للمشاعر كما حجيtti ba'uuni kan isaan irratti ulfaanne yoo ta'an jara kana yoon ta'in malee namni jechuudha qaama isaatiin dandeettii qabaatee qabeenyaa dhabe biyya fagoo irra jiraatu hajjiin isarratti dirqaman ta'u jechuudha isarratti hajjii wajjabeeran jennu hajjii deemuu isa qabata hin jennu jechuudha. Alqismu raabi'u qoodaan hidhumaatiif inni arfaffaa jechuudha an yakuuna qaadiran bimaalihi caajizan bibadani caajizan laa yurjaa zawaaluh inni kun immoo maal ta'e dandahaadha qabeenyaadhaan qaama isaatiin immoo dadhabaadha dadhabinni isaa sun immoo kan irraa fayyamuun hin kajeelamne jechuudha yookaan dhukkubaan yookaan immoo dulluminaan kan jechuudha dadhabinni isaa sun yookaan immoo dhukkubni isaa sun fayyummaan ittiin deebi'uu jedhamee hin kajeelamne itti deebi'ee jedhamee hin kajeelamne yookaan immoo dullumina isaa irraa gara obbooddeetti deebi'ee nama cimaataa jedhamee yoo yaadamne فهذا يجب عليه إن كن درك مرة أن ينيب من يحج عنه بكبو فتون جتشورا نما يسرى حجي قلو بكبو فتون سا يسرى درك ما جتشورا قولا استطاعة أفرتكوني برد برفني شروط حجي كيسامو وتختص النساء بالإضافة إلى ما سبق شرطي شنن دبرسين التمو dabaluudhaan dubartiin immoo kan ittiin kophaa baatu bibacdi shuruuxi garii shuruuxaatiin dubartiin kan ittiin kophaa baatu jira wahiyya al'uulaa wujuudu maxramin namni jechuudha isiidhaaf firaa isii waliin jiraachuu namni isii waliin walitti dhiyaatu maxram jechuun akka abbaa manaadhaa akka obboleessa isiidhaa akka jechuudha firoottan isii jechuudha fakkeenyaaf warra isiidhaan wal muqunnamuu yookaan سينيس جارة ينجبن يجتر يشترط لوجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرم لها سواء كان ذلك في حجة الفريضة أو النافلة يسيول جراتشون ولا قال شرطي كسايي نمني محرم نيتشو يسيلا ولين جراتشون دركما حج دركما كستس حجي سنة كست يجتر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما وعنو دي السيف يجتر عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجم ربي مالجد قال انجد لا يحل حلالا تو لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر انت لو ربي فقيا آخرات أمن توف حلالا تو تسافر مسيرة 3 ليال مسافر ما بون ليم سيتشول أركان سدي مسافر ما بون يسيداف حلالا تو إلا ومع هذا ذو محرم يسي ولين جتشول محرمني وجرات مليتشول محرم jechuun abbaa manaa nama sirratti ammas immoo
isirratti haraama ta'u fuuchuun jechuudha. Fakkeenyaaf isii fuuchuu nama hin dandeenye obboleewwan gara hoosifachaa gara soddummaatiin firuma jechuudha. Isii fuuchuu hin dandeenye hundinuu mahrama si jedhama jechuudha. إذ المرأة يخاف عليها الفتنة مالف جنان دبرتي رتيوس قبابات فتنات صلاتما إذا سافرت وحدها يروق باسي مسافر ما باته يسيرتني صلات ميتشور فمقصود وجود المحرم حماية المرأة وانتم موت في الأمي محرم جتون كأكابا منادا أكاو بوليس سيدا أكيتشودا فروتن إسي جتشودا فكينيا فرا إسيدان والمقنمو يوكا سينيس جارة ينجبن يجتر يشترط لوجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرم لها سواء كان ذلك في حجة الفريضة أو النافلة يسي ولن جراتشون ولا قال شرطي كسايي نمني محرم يجتر يسي لا ولن جراتشون دركما حج دركما كستس حجي سنة كستس يجتر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما وعنو دي السيف يجتر عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجم ربي مالجر قال انجد لا يحل حلالا تو لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر انت لو ربي فقيا آخرات أمن توف حلالا تو تسافر مسيرة 3 ليال مسافر ما بون ليم سيتشول أركان سدي مسافر ما بون يسيداف حلالا تو إلا ومع هذا ذو محرم يسي ولن جتشول محرمني وجرات مليتشول محرم يجون أبا منا نما سيرتي أما سمو سيرتي حرامة أو فوتشون جتشون فكينيا في سيفوتشون من ندين obboleewwan gara hoosifachaa gara soddummaatiin firuma jechuudha. Isii fuuchuu hin dandeenye hundinuu mahrama si jedhama jechuudha. إذ المرأة يخاف عليها الفتنة مالف جنان دبرتي رتيوس قبابات فتنات صلاتما إذا سافرت وحدها يروق باسي مسافر ما باته يسيرتني صلات ميتشور فمقصود وجود المحرم حماية المرأة وانتم موت في الأمي يخاف عليها الفتنة مالف جنان دبرتي رتيوس قبابات فتنات صلاتما إذا سافرت وحدها يروق باسي مسافر ما باته يسيرتني صلات ميتشور فمقصود وجود المحرم حماية المرأة وانتم موت في الأمي